بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يسن سلامة فلا سنجرتن شفت أمتك أن سلامتين تياسن رقب دويرا ويا كان ربودي قد جبات كون رقبة كارورما أرموني ديامت نتورك كان قبات جين ويا كان الراتب بتشو جرت كيسينت سومالي تورمو حدو فدا أجسن تجاري تاتن كدوب سنوفر ريك دانيتيام وانا كان قد أرمو أبابولو جرتي wanti sun dhara isii tamme muddi soomali hadhuu fedha isiin nama dhuu fedha mooyyallee cuflaa makaa dhoofte gujiina makaa dhoofte booralla makaa dhoofte arsiila makaa dhoofte fulaa cufammilaa makaa dhoofte diyyaarii tahala etteeni amma akkasan beektaniini waraanni amma ka warra hadhin jiru isii tammu ammi nama hadhuu fedha waan nu san dhaqqabsiifnu hagi san ummati kennini ka soomalii fulaa isan ejjitaniifu isan ummuddii dadhirratti duuba nami isaninaane dedi radduuba muddi nameedu waraanni seenee nobbaafne oromoon guyyaa cufaan nam haatee nutti noadhaanetti waan karaa warrattuu beekani ammi rabshaa kaasuu feeti ummadii nama dawladdiin piraayim minister mijaaranii waan kan arbiu jiran tanam dhibdhibi ammallee midhaaqsuu feeti olki kaasuu feeti waan nu san dhaqqabsiifnu dubbii suni waraan kaasuu feeti soomaliin nama dhetti arrinti sun akkisanii itti diyyaarii taatanii ettanii irratti wanti isin dubbattilleen suni ka guyyaa kan nurra arganne اتقديادا تخفض ان شاء الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته غاسين كيسبانا غاي مات جتن اما كان فوندرا ابچو قبدو يوم مرتو كان مرتيستن اتغافتم ما سينا جبدو كيس غلتو كجرو اسمان اسنيف دبرسو بربانا مي غرا ابدي اليتي وان جتو قبدنا اتفاقات اسمان umarratti amasi weerara ummata oromootii fi akkasumas daangaa oromiyaa weeraruudhaaf jecha abdii illee ifatti socho'aa akka jiru odeeffannoon nu ga'ee jira. Pireezidaantiin bulchiinsa naannoo Somaalee abdii illeen amasi oromiyaa weeraruuf kan itti ifatti socho'aa jiru godina kamii fi aanaa kamirratti akka ta'e ammas ifa beekamuu baatus garuu aanaalee yookaan godina shanan jiran irratti lola geggeessuuf akka jirudha kan odeeffannoon nu dhaqqabeem. Dhiibbaa jeneraalonni wayyaanee dhiibaa jiraniin akka oromiyaan nagaaf tasgabbiin arganne kan inni socho'aa jiru. Kanaaf bulchiinsi oromiyaas ta'e uummanni oromoo gochaa kana dura akka dhaabbatus dhaamsi darbaa jira. Akkuma beekamu godinaalee shanan fakkeenyaaf Harargee Bahaa, Harargee Lixaa, Baalee, Gujii fi Boorana irratti kan lolli bal'inaan geggeeffamaa ture keessattuu bara 2016 xumurarraa jalqabee haga amma jirrutti lolli takka daangaa oromiyaa irratti dhaabbateen beeku. Yeroo kana jennu immoo gara namoonni 300 dhiyaatan akka ajjeefaman ragaa argannee jirra jechuudha. Jiraattota biyyarraa qabeenya hedduun miliyoonaan lakkaa'amu akka barbadaa'eef manca'e namoonni hedduun akka qe'eef qabeenya isaanii irraa buqqaanii rakkoof saaxilaman. Ammas waanuma san geggeessuudhaaf socho'aa jira. Uummanni Oromoo akka of hin daganne dhaamsanuu dabarsaa jedhaa jiru jechuudha. Kana keessatti ammoo bulchiinsa Oromiyaa maal akka gochuu qabu ammoo kan waliin deemne.